Nagaa faraarri jaalalli waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atuuf kabajamoodhaa fi jaallatamoo obboloota koo afuuraa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti galanni guddaa waaqayyoodhaaf haa ta'u jechuun nan jaalladha. Nagaa guutuu nagaa irraa baatu na bira jira. Nagaan na bira jiru isin birallee akka jiraatu abdiif amantii guutuu waaqayyo biraatii nan qaba. Baga nagaatti eegamtan nagaa waaqayyo ammas dabalee isiniif haa ta'u jecha egaa guyyaa har'aa kanas muudannoo ajaa'ibaa tokko isinii qabaddeetiin dhufee jira. Kana dura chaanala kootiif haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuutiif maatii kootii dabalama. Maatii koo taatanii kan jirtan immoo karaa chaanala kanaa darbuu sheer gochuutiin dhaloota biraan naaf gaasiniin jechuutiin jaalladha. Akkasuma immoo yaada qabdan koominti jalanuuf gochuu hin dagatiina. Viidiyoon karaa chaanala kanaa hojjetamu dafee akkasuma bira ga'u warri barbaadaniif garuu oolisa jedhu mallattoo bilbilaa banaa godhachuu hin dagatiina isiniin jechuutiin jaalladha. Egaa haati muudannoo keenya isheen irraa kun akkas jetti. Ani akkuma nama tokko hojjedheen of jijjiira jedheen biyya kootii bahee biyya Arabaa jiraachuu eegale. Biyya Arabaa kan ergan jiraachuu eegaleetii waggoota booda nama wayiitiin wal bare. Namni nanitti wal bare kunis lammii Itoophiyaa miti. Haa ta'u garuu namni kun baay'ee na jaallata. Anis nama kana baay'ee nan jaalladha. Nama kana yeroo dheeraaf erga bilbilaan wal haasofsiisnee booda yeroo tokko baanis wal arguu eegalle. Kanarrattis hiriyoonnii fi namoonni na bebbeekan tokko narratti bebbeekanii waa'ee nama kanaa na gaafachuu eegale. Waa'ee nama kanaa anis himuuf hin baay'ee na qorus nama kana jaalalli naaf qabu nan beeka. Anis baay'ee tokkoon isa jaalladha. Utuma kanaatiin jirru boodarra maaliif iddoo tokko hin jiraannu gaafii jedhu naaf dhiyeesse. Anis nama kana baay'ee waan hin jaalladhuuf namni kunis baay'ee waan na jaallatu. Nan amane tole jedheetiin wal wajjiniitiin jiraachuu eegale. Baay'ee tokko jaalala guddaatiin otuma wal wajjiniitiin jiraannu yeroo dheeraaf erga bilbilaan wal haasofsiisnee booda yeroo tokko baanis wal arguu eegalle. Kanarrattis hiriyoonnii fi namoonni na bebbeekan tokko narratti bebbeekanii waa'ee nama kanaa na gaafachuu eegale. Waa'ee nama kanaa anis himuuf hin baay'ee na qorus nama kana jaalalli naaf qabu nan beeka. Anis baay'ee tokkoon isa jaalladha. Utuma kanaatiin jirru boodarra maaliif iddoo tokko hin jiraannu gaafii jedhu naaf dhiyeesse. Anis nama kana baay'ee waan hin jaalladhuuf namni kunis baay'ee waan na jaallatu. Nan amane tole jedheetiin wal wajjiniitiin jiraachuu eegale. Baay'ee tokko jaalala guddaatiin. Nama kanaanis jaalalaaf kabaja guddaatiin wal wajjiniitiin jiraachuu eegalle. Gaafa wal wajjiniitiin jiraannu waggootaaf nama kana wajjiniitiin haala gaariidhaan jireenya keenya gaggeeffachaa ture. Otuma kana goonuu yeroon booda garuu bilbilli wayii yeroo hundumaa deddeebiidhaan itti bilbilama ture. Waa'ee bilbila kanaafis shakkii gaafannaan lakki nama viizaa hojjisiifachuu barbaadu tokkotu jira. Kanaaf na caqaccaquu kanaan jedhe. Anis tole jedheen amanee nan callise. Namni kun gaafa alabaan kabanya guddaa natti argisiisa. Nama keessattis waa'ee koof hin saalfatu. Mandara deemne hundumaatti of gadhiisee na wajjiniitiin adeema. Gaafa mana keessa jirus kunuunsii fi kabajni naaf godhu. Hagan isa wajjin jiraachuu eegaletti hojii akkan hojjedhu hin fedhu ture. Mana keenya hundumaa koontirool godhee kan baasii mana keenyaaf barbaachisu hundumaa kan baasu isaadha. Ani akkan hojjedhu tasuma hin fedhu ture. Kanarrattis waa'ee nama kanaaf baay'ee akkan na jaallatu nan hubadhe wajjiniin jiraachuu nan eegale. Anaaf nama kana gidduu garuu hiriyoonni koos namoonni na bebbeekan ijoolleen biyya koo baay'ee deddeebi'aniiru. Baay'ee na gorsu baay'ee tokkos biraa deebiinaan jedhanii natti dubbatu ture. Ani garuu nama kana gaafan ilaalu kabajniif jaalalli naaf qabu adda waan ta'eef ijoollee kana dhaga'uu hin dandeenye. Baay'een isaanii sababiin ani gorsa isaanii dhaga'uu didettis na dhiisanii na biraa hin adeeman. Anis nama kana wajjiniitiin jiraachuu nan eegale. Haa ta'u garuutiyyuu bilbilli yeroo hundumaa deddeebiin bilbilamu kun adda cituu hin dandeenye. Guyyaa tokko garuu maalinni jedhee waa'ee bilbila kanaaf gaafan gaafadhu innis sababoota garaagaraa naaf kaasa. Haaluma kanaatiin jireenya keenya itti fufne otuma akkasittiin jirru booda amalli isaa jijjiiramaa dhufe. Gaafa amalli isaa kun jijjiiramus waa'ee nama kanaatiif baay'een dhiphadhe wal loluu eegale. Kana booddee hordoffii koo hin baay'isinii naan jedhe. Anis nama kana baay'ee tokko wal lola ganamni galgalli keenya lola waan ta'eef dhiisee hin bahe. Gaafa inni isee bahu kana garuu oolee bulee achumatti hin deebi'e. Irraa fagaachuu hin danda'u. Gaafa irraa fagaadhe kunuunsa inni mana keessatti naaf godhu sana gaafa yaadadhu obsa hin danda'u. Akkasuma mootii gaafa alatti baane kunuunsa inni yookiin kabaja inni naaf godhu sanis gaafa yaadadhu isa obsuu hin danda'u. Baay'ee keessi koo isa jaallatee waan jiruutiif tureen itti deebi'e. Yeroo 2-3 bahee itti deebi'eetiin jira. Kana booddee garuu
baay'ee amalli isaas jijjiirame, haalli isaas natti jijjiirame, jireenyi isaas natti jijjiirameetu jira. Amma garuu yoon bahees wanti hin godhu hin qabu. Sababbiin isaayyuu namni kun badaa laphee koo dhuunfatee waan jiruuf akkamitti akka laphee koo keessaa isa baasu hin qabu. Dhumarra garuu waa'ee keenyaaf gaafan isa gaafadhu kana booda hordoffii natti hin baay'isinii naan jedheetu jira. Haa ta'u malee nama kana wajjiniitiin waggoota lakkoofsisnee jirra. Waggoota wajjin hin jiraadhe kana keessatti yeroo 3-4 garaatti baaddee ofirraa baaseetiin jira. Kana booda carraan koo akkam ta'a kan jedhu yaaddoo keessa na galchee jira. Amalli nama kanaas jaalala durnaaf qabu, kabaja durnaaf qabu sanarraa hedduu natti jijjiiramee jira. Amma lubbuun koo dhiphina guddaaf yaaddoo guddaa keessa jirti. Jettee obboleettiin keenya mudannoo ishee mudate kana nuuf dabarsitee jirti jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kana yoo ilaallu dhaloonni baay'een isaanii jaalala fakkaatanii karaa adda addaatiin nyaatamaa, karaa adda addaatiin badaa, karaa adda addaatiin kufaa jiru jechuudha. Keessumaayyuu lammii biraa, lammii Itoophiyaa kan hin taane wajjiniitiin yeroo itti riileeshinii keessa galanii akkasuma immoo jireenya isaanii wajjiniitiin dhaabbatanii mana tokko keessatti yeroo itti wal wajjiniitiin jiraatan argina jechuudha. Gaafa kana garuu dhannee gaafa namoota sanaanii yookiin mucattiin kun lammii kooti jennee gaafa ishee gorfachuu barbaannutti jaalala keessatoo jiranii gaafa gidduu galanii waan itti inaafan fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma obboleettiin keenya kun jalqaba irratti gaafa hiriyoonni kun gorsanii waan nu gidduu seenuu barbaadan natti fakkaataa jetteetu turte. Kanaaf obboloonni baay'een gaafa miti lammii kan biraa lammii keenya ta'aniitu gaafaati hiriyyaan isheen hiriyyaa godhatte suni nama hin taane tokko gaafate waa'ee nama sanaa gaafatti odeessitu namni suni akka waan inaaffaadhaa gidduu galaniitti fakkaachuu danda'a. Kanarratti namni inaaffaaf nama gidduu hin galu jechuu barbaadee miti. Namoonni inaaffaadhaaf nama gidduu galanii waa'ee nama sanii qaama sadaffaa ta'aniitu odeessanis hin jiru. Haa ta'u garuuti namni badii namaas hin jaallanne gaafa tidhatte iddoon taanetti kuftu akkati wanta sanarraa deebituudha. Kan si gorsan hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun gaafa hiriyoonni ishee sun ishee gorsan suni namni kun kabajatti argisiisee, jaalalatti argisiisee, maallaqatti argisiisee gaafa ishee dorsisu sana waan isheetti inaafanitti fakkaachuu danda'a. Sababbiin isaayyuu namni kun lammii Itoophiyaa miti, birrii qabaa, konkolaataa qaba, mana qabaachuu danda'a jechuudha. Qabeenyi kun garuu har'a obboleettii kana doorsisee gaafa hiriyoota ishee sanarra gorsa hiriyoota ishee sana dhaga'uu diddee kaayyoo mana baateef sana dagattee tarii isheen karaa kanaanin naa darbaa, karaa kanaanin nan jijjiiramaa jettee jaalalatti fakkaate sanaatiin gowwoomfamteetti. Har'a garuu qilee buuteetu yeroo gorsa hiriyoota ishee sana dhaga'uu didde sana yeroo itti yaadattee lubbuu ishee dhiphataa jirtu arginaa jechuudha. Egaa obboloota koo baay'een keenya mana keenya keessaatii hojjennee of jijjiirraa, maatii keenya jijjiirra jennee biyya keenya irraa baanee dhufnee asitti immoo gaafa jaalala fakkaatee karaa deeman tokko nu doorsisu. Nama sana harkatti kufnee kaayyoo mana baaniif sana hunduma isaayyuu hin daganna jechuudha. Kanaatiif har'ayyuu obboloonni baay'een jiranii karaa adda addaatiin jaalala fakkaatee wanta itti dhufu hundarratti kufanii kan argamanii rakkina guddaa keessa bu'anii kan jiranii gaafa rakkoon isaan mudate immoo na dhaqqabaa lammii koo jedhanii gaafa jaallatan yookiin gaafa itti heeruman san kan namni tokko hin beekne gaafa rakkoo isaanii sana dhufanii sooshaal miidiyaa irratti akkasuma immoo namoota dhuunfaatti boohanii too himatu jechuudha. Kanaaf har'ayyuu viidiyoo kana warri dandeessan sheer naa godhaa obboloota dhagahuu danda'an biraan naa gaasiniin jechuun sinan jaaladha. Egaa gaafa nama tokko irratti akkasittiin gaafa dubbatamu dhugumaan inaaffaatti fakkaata. Keessumaa nama jaalala keessa jirutti gaafa dhattee waan akkanarraa deebii jettee itti dubbattu inaaffaatti fakkaata jechuudha. Haa ta'u garuuti rakkina isa boruu sanarraa rakkinni inni har'atti furamu hin caalaa jechuudha. Har'a otoo dhaqnee qileetti hin bu'iniin dura gaafa wal gorsinii gorsa waliis dhageenye wanti kun inaaf ta'amoo naaf hin ta'u jenneetti yaannee adda baafanne badiinsa borii sana nu oolcha jechuudha. Har'a garuu gorsa dhaga'uun, har'a garuu wal dhageettii dhabuun, har'a garuu itti yaaduu dadhabuun qileetti nu buusa jechuudha. Har'a na qabi harkayyuu itti jennee namni harka nu qabu tokko gaafa itti nu biraatii dhabamu sana irraan nu gahuu danda'a jechuudha. Sababbiin isaayyuu hiriyoonni kaleessa ishee gorsan suni har'a waan isheen gorsa isaanii sana dhaga'uu diddeef isaan dhiisanii deemaniiru. Har'a garuu tarii yoo magaraa laafummaan itti dhagahameetuma rakkina ishee kana keessaa ishee baasuutii fi mucaa kan ofitti qabaniin alatti isaan kaleessa tuffatanii ishee biraa deebi'aniiru jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessaniiti jaalala fakkaatee kan isinitti dhufu lammii biyya ormaa, lammii hin beekne, kan sanyii isaa hin beekne, kan zarii isaa hin beekne maallaqa ilaaltanii bakka argitanitti hin kufinaa. Maallaqa ilaaltanii bakka argitanitti kaayyoo keessanirraa hin miliqinaa isiniin jechuutiin nan jaalladha. Jaalalli
yoomiyyuu kan waaqayyo namaaf kenne hin dhabamu waan ta'eetiif lammii keessanii hiyyeessa haa ta'u rakkataa haa ta'u waan barbaade haa ta'u lammii keessan jaalladha lammii keessan wajjiniitiin jireenya keessan gaggeeffadha. Har'a lammii biyya ormaatii miti lammii ofii gidduutiyyuu jaalalli dhabameera kabajni dhabameera baay'ee isaaniitu wal nyaatee wal gane baay'ee isaaniitu wajjin nyaatee qullaa wal dhaabe. Kanaatiif nama ormaa amantanii kan sanyiisaa kan zariisaa hin beekne otoo wal dhabdanii nama jaarsummaa isinii taa'uu hin danda'u tokko kan hin arganne dhaqxaniitoo harka itti laattanii kaatanii birriin har'a nyaattan suni lammii ormaatirraa funyaaniin isinaa bahu dhugaa waaqayyoo isinitti hima. Sababbiin isaayyuu akkuma nuti jireenya keenya jijjiirrachuudhaaf biyya namaa kana keessa dhufnee jiraannu namni sunis jireenya isaa jijjiirrachuudhaaf biyya isaa keessaa baheetu biyyoota arabaa kana keessa jiraatu jechuudha. Gaafa kana isaanii jireenya biyya isaanii biyyatti dhalatan san keessatti jireenya ijaarratu harka muraasadha biyya itti godaanan kana keessatti hafanii jireenya isaanii kan fooyyeffatan. Baay'een isaanii garuu biyya namaa kana keessatti hojjetanii jireenya isaanii jijjiirratanii gara biyya itti dhalatanii sanatti deebi'anii invest gochuu barbaadu. Jireenya isaanii biyya isaanii keessatti dhala biyya isaanii keessatti godhachuu barbaadu. Gaa'ela biyya isaanii keessatti godhachuu barbaadu jechuudha. Kanaatiif har'a isaanii gaafa biyya namaa kana keessatti jiraatanii isaan hiriyaa godhataniitoo akkasittiin lammii gara biraa wajjiniitiin kan jiraatanii fi yeroo itti dabarfannaadhaaf jecha jaalala yerootiif jecha hin kunuunsu maallaqa sitti argisiisu jechuudha. Kanaatiif dhaloonni keenya immoo jechuudha lammiin keenya baay'een isaanii maallaqa kanaan doorsifamanii allayyaatti kufanii gaafa dhaqanii rakkinni guddaan isaanirra ga'e lubbuun isaanii dhiphina keessa geessu na dhaqqabaa jedhanii as dhufanii sooshaal miidiyaatti hin bo'u jechuudha. Har'a obboleettiin kun boru dhala godhachuu irratti carraanumti isheen qabduyyuu nama yaaddessa. Sababbiin isaayyuu yeroo 3-4 garaatti baattee opereeshinii taatee garaadhaa baafamuu jechuun gadaamessa ishee irrattiyyuu dhiibbaa guddaatu hungaha jechuudha. Boru otumayyuu waaqayyo jedheedii carraa gaa'ilaa argatteeti carraan dhala godhachuu ishee ani hin beeku. Innaa kanaaf obboloota koo adaraa keessan isiniin jechuutiin nan jaalladha. Warra of eeggate ta'a, warra kaayyoof ciniinnatu ta'a. Birriin isin hin doorsisiin, qabeenyi isin hin doorsisiin, wanti hundumtuu hin darba. Kan hin darbine ulfina, kan hin darbine waaqayyoodha. Kanaatiif waan gootan hundumaayyuu dursaatii waaqayyoonis irratti barbaadadha. Tokko lammaffaa immoo kaayyoo manaa baataniif hin dagatiina. Lammii kan biraa miti lammiin keessan jaalalaan isin goyoomsee qilee isin hin buusiini. Wanta isiniif ta'u tokko waaqayyo gaafa isin uumu waaqayyo gaafa nu uumu wanta nuuf ta'u hundumaa nuuf qopheesseetu nu uume jechuudha. Inni nama nuuf ta'us wanta nuuf ta'us jireenya nuuf ta'us hin beeka jechuudha. Kanaaf waaqayyoon irratti jilbeeffannee akka amantaa keenyatti waaqayyoon irratti kufnee waan naa jaallate waan naaf karoorse waan naaf feete naaf kenni gaafa jennee yaada waaqayyoo dhaggeeffanne yaada isaa keessa gaafa deddeebine karaarraa hin maqnu jechuudha. Hin rakkannu sababiin isaayyuu kan dhagahaa deemnu isadha waan ta'eef inni waan nu yaade hundumaa waan karoorsee nuuf uume sana hundumaa guyyaa isaatti eegee 1-2 jedhee nuuf kenna waan ta'eef isiniin jechuutiin nan jaalladha. Har'a qoosaa nuti godhannee viidiyoo baay'ee obboloota keenya gaafa isaan akka sooshaal miidiyaa irratti arginu qoosaa godhannee asachitti hin maxxansina itti kufalla jechuudha. Garuu harki caalaan isaanii rakkina guddaa keessa bu'anii jiru. Har'a warreen akkasitti jaalala fakkeeffamanii gowwoomfamaa jiran sanatti dhaqnee daayirektii akkana nama kana biraa deebi'iyyuu gaafa ittiin jennee bakka isaan miira gammachuu keessa jiru jaalala keessa jiru waan ta'eetiif nuun dhagahanii jechuudha. Warreen garuu rakkina akkasii keessatti dhaqanii jaalala kanaatiif gowwoomfamanii rakkinaa fi mana hidhaa akkasii kana keessatti kufan kun obboleettiin keenya kun har'a dhiphina keessa dhaabbattee nama kan biraaf illee barumsa akka ta'uudhaaf sagalee kana sheer goote jechuudha. Har'a karaa tiiktookii laayivii irratti dubbatamaa ture jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessanii ani amma obboleettii keessan quxisuu amma hangafaa miti hamma beektuun jenne hamma wallaalummaa isin gorsaa jira. Kanaatiif viidiyoo kana kan isiniif danda'ame sheer godhaa isiniin jechuutiin nan jaalladha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Shaaloom.